Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota YouTube 4 kilo daily. Akkuma kanaan dura guyyaa har'aas sagantaa bashannansiisaaf barsiisaa akkasumas muuxannoo irraa horachuu dandeessan jennee qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan gamanumaan isin affeera. Kanneen YouTube keenya faaraa taatan subscribe akka gootan, kanneen biroo biraa akka qaqqabuuf immoo like share gochuu akka hin daganne isin yaadachiisa. Guyyaa har'aatti seenaa nama tokko qabannee dhiyaannee jirra. Seenaa nama kana irraas muuxannoo barnoota argattu jennee amanna. Seenaan nuti guyyaa har'aa isiniif dhiyeessuuf deemnus seenaa barsiistuu duraanii University Helsinki amma Naqamteetti loon horsiisaa jiran Dr. Alamtsaay Tasfaa ta'a. Kanaaf hayaatan hanga dhumaatti akka nu waliin turtanii barnoota irraa argattan isin affeera. Akka ittaanutti seenaa adde Alamtsaay Tasfaa isiniif dhiyeessaa jechuudha. Barsiistuun duraanii University Helsinki amma Naqamteetti loon horsiisan Dr. Alamtsaay Tasfaa jedhamu. Dr. Alamtsaay Tasfaa Gammadaa maanguddoo ganna 73 yoo ta'an magaalaa Naqamteetti loon aannanii horsiisu. Maaltu ka'umsa akka isaaniif ta'e wayita himanis mul'ata haadha koo milkeessuuf jedheen Naqamteetti loon horsiisaa jira jedhu Dr. Alamtsaay. Haati isaanii Finfinneerraa gara Naqamteetti deebi'anii umrii dullumaa keessa loon horsiisuuf osoo yaadanii akka du'an dubbatu. Kanarraa ka'uunis mul'ata haadha isaanii galmaan ga'uuf jecha Dr. Alamtsaay amma yeroo ammaa kanatti magaalaa Naqamtee keessatti loon horsiisaa irratti argamu jechaadha. Dr. Alamtsaay eenyu kan jedhuuf Dr. Alamtsaay magaalaa Naqamteetti dhalataniiti kan isaan guddatan. Amma kutaa 8tti mana barnootaa Biiftuu Naqamteetti baratan. Sana booda magaalaa Bishooftuutti kutaa 12ffaa xumuruun ogummaa fayyaa beeladaa achuma Bishooftuutti baratan. Bara 1975 maatii isaanii waliin biyya Fiinlaandi dhaquun ganna 30tti dhiyaatuuf biyyattii keessa jiraatan. Digirii lammaffaa fi sadaffaas achuma University Helsinkiitti baratan. Sanaan booda dhaabbata qorannoo fayyaa fi nyaata horii Fiinlaandi keessatti qorannoo geggeessaan ture jedhu Dr. Alamtsaay ijoollee 3 horatanii fi akka waan isaanii 5 Fiinlaanditti horataniiru. Dr. Alamtsaay ganna 30tti dhiyaatuun booda Fiinlaandirraa gara biyyaatti deebi'uun iddoo dhaloota isaanii kan taate magaalaa Naqamteetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2002 eegaluun hanga har'aatti hojjechaa jiru. Yeroo sanatti loon aannanii fooyya'oo dhabuun waggoota muraasaaf hojiin eegaliin ture jedhu Dr. Alamtsaay. Amma loon sanyii fooyya'oo waliigalatti 34 qabu. Bara darbe dhibeen loon isaanii ajjeesuun hordofee oomishni aannanii isaanii hanga hir'ateera kan jedhani. Yeroo kana loon aannanii kanarraa aannan hanga liitirii 100 akka argatan dubbatu. Yeroo ammaatti oomisha aannanii isaanii kanaa gaditti hir'ateera. Kanaaf qonnaan bultoota naannoo irraa aannan bitanii kan loon isaanii argatanitti dabaluun pasteuraayiz godhanii maamiltootaaf dhiyeessaa jiru. Aannan qonnaan bultoota irraa argatanii fi loon isaanii irraa argamu walitti dabaluun torbanitti guyyoota 2 maashina pasteuraayiz godhu. Naannichatti itittuun fudhatama guddaa qaba. Maamiltoota isaanii biroo amma aannan pasteuraayiz ta'e dhadhaa fi baaduu irraas ni bitatu. Ta'ullee Naqamteetti dhiyeessiin aannanii kan maamiltooti barbaadaniin wal hin simu. Dr. Alamtsaay Naqamteetti dhiyeessii aannanii magaalichaatti wayyeessuuf dhamaa jiru. Maashina aannan pasteuraayiz godhu biyya hambaatii galchuun magaalichatti dhaaban. Maashina sana deeggarsa doolaara Ameerikaa 290,090 arjoomaan argatan irratti maallaqa dhuunfaa isaaniitiin harka 2 dachaan dabaluun gara biyyaatti akka galchan kan isaan himan. Hojichi dhamaasisaa ta'us kan himan Dr. Alamtsaay fakkeenya gaarii ta'uufan carraaqaa jira jedhu. Umrii dullummaatiin hojiiwwan giddugala kana keessatti hojjetamu keessatti hirmaatanii akka hojjetan dubbatu. Carraa hojii namoota 24fis uumuu kaasaniiru. Dhiyeessiin nyaata loonii
qaala'uun danqaa hojii isaanii irratti uumuu dubbatu. Nyaata loonii sulultaarraa bitanii looniif akka dhiyeessan eeruun tibbana hongeen kibbaa fi baha Oromiyaatti mudate ittuu gatii margaa akka qaala'u taasisee jira jedhu. Itoophiyaan qabeenya looniitiin addunyaarraa sadarkaa jalqabaa irratti argamtullee loon aannan gaa akka laatan irratti hin dalagamne jedhu Dr. Alamtsaay. Dr. Alamtsaay looniif aannaniif addatti fooyyeffamuu akka qaban gorsan. Qaamni xiyyeeffannoo guddaa kennee irratti hojjetu garuu akka hin jirre kaasan. Akka duriitti loon kottee isaa qofa lakkaa'uun hin barbaachisu jedhan. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalu xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjechuu akka qabu kan isaan dhaaman. Fiinlaand ammoo biyya oomisha aannaniin milkaa'aa keessatti argamti. Fiinlaand dhaabbileen qorannoo fayyaa fi nyaata beeladootaa irratti geggeessan dhaabbilee fayyaa fi nyaata namaa qo'atan waliin wal dubbisanii hojjetu jedhu. Fiinlaand bu'aawwan horiirraa argaman uummata biyya isheef dhiyeessuurra darbee biyyoota hambaatti akka ergitu kan akka fakkeenyaatti isaan eeran. Ogeettii fayyaa beeladaa Yuunivarsiitii Helsinkii barsiisaa turan Dr. Alamtsaay muuxannoo biyya hambaatti argatan irraa ka'uun haalli horsiisa beeladaa Itoophiyaa fooyyessuuf akka barbaachisu gorsaniiru. Keessattuu dhukkuba loonii dursa ittisuu fi nyaata loonii irratti hojjetamuu qaba jedhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma muuxannoo Dr. Alamtsaay Tasfaa walqabatee sagantaan guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa jecha weelluu itti aanu isin affeerree jirra. Oolmaa gaarii turtii gaarii akkasiniif ta'u hawwina. Nagaatti. Ashakiti ya shore Gowa mukado konoda Barbacha killa gone Akka korma bosonoda Topiga Stop Waridani bedele Buna kulan safaru Akka kee jaalatani bara dibba gabbaru Konkolaachiftuu gubbaa amma maaltu itti daree Sosodaachisuun jibbaa jaalatan jaalachuu malee yoo jibban baqachuun baree Darraate foonii diibicha noosii kalaa Anna yaadee argaa kee horrotta noosii gadaa shaambutta noosii gadaa Baga disabone siya gurbahe turan magabita bode iyo fardahe turan baga disabone siya gurbahe turan magabita bode iyo fardahe dapo tubukese iyo fardahe tete bukobase iyo fardahe dawel mabanarche Iyo fardahe darbate turrese Iyo fardahe harata muroshe Iyo fardahe enyu narsiisofne Iyo fardahe sobne boporoke Iyo fardahe dawe naasisofne Iyo fardahe turarbaga disabone siya gurbahe turammaga bitabone Iyo fardahe turarbaga disabone siya gurbahe turammaga bitabone Iyo fardahe turarbaga disabone siya gurbahe turammaga bitabone
turarbaa gaaddisa booddee siyaa gurbaa'ee turamma gaabbita booddee iyyoo fardaa'ee turarbaa gaaddisa booddee siyaa gurbaa'ee turamma gaabbita booddee. Fardaa'ee faana fardaa citee iyyoo fardaa'ee kan itti ejjetanii iyyoo fardaa'ee ijoollee mandii dhufee iyyoo fardaa'ee kan itti abdatanii iyyoo fardaa'ee hawwaddeessa beeka iyyoo fardaa'ee baala babal'ata iyyoo fardaa'ee andabeessa beeka iyyoo fardaa'ee gurra babal'ata iyyoo fardaa'ee turarbaa gaaddisa booyyee siyaa gurbaa'ee turamma gaabbita booddee iyyoo fardaa'ee turarbaa gaaddisa booyyee siyaa gurbaa'ee turamma gaabbita booddee iyyoo fardaa'ee turarbaa gaaddisa booyyee siyaa gurbaa'ee turamma gaabbita booddee.